Namni bee uffata miiccataa kana namni hedduu jiru gaari mee obboleessa keenya tokko nama gabaabanii waan kana fakkaata nyaata biyya kanaa wara egaa jirra jirtu hordoftootaa fi daawwattoota keenya kunoo akkuma agartanitti iddoo kanatti uffata kana miiccamaa jira obboleettii keenya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور في دكتور channel مرة شو خنتاتا أملي ونوجا مقالة أساسا خيسة تركمنا نوارسي أساسا تنافكاتي أما نجينا أساسا دفن جرا أساسا سنيف مرة فلوجي إسي ميتكو أساسا داور دارا أو أكم ها Kuno asasa kana fakkaatti mee manni hoteela sanii bareedan kana jaanii qoo ka fatara nyaanna Abu Salak lakki qoo inni deebina fatara nyaanne isini deebina ayya abshir عبد الرحمن والنوبي كذا كذا كبريدو سنين غرسيسا إدو بركا بشاني خنا نونجي وليندي مجرا ميجا تورتي غارين وجودا أساسا أنا مي أكمل لالتامي أساسا غريب لا إدو نمبر دي ماجي إدو لغا يرام بشان أساسا كسي بريدو ما يو تانا نو خنا أسيغت غا بشان إنجيرو ماري جتشا جراني أسا كمي جراتي غرو قامت ينقد ويشان بريدة درو مرة وجري درو مرة إيه وردفتوتا في داوتوتا كينيا خان داوتشا جتان چاينا لمرو شوي أكسمتي غا إدو بشاني خانا دفني سن داوتشيسنا نيجرا أساسا بركا جايبا كبدي خنافو نفانا تروان أفيرا كينيا داونا غاري سن إيه جرتو خنوكما غرتانيتي أما إدون أما إتي أرقم نخوني وبليسي كينيا خانو فيدي إدو غرتي بكاوتشوتي ميچاتاني مد برقا مد أساسا خجامو هدو بشان قلقلو بريدادا إدو خانا دفنيغا ورّي أساسا أكا جروتي نانو خاناتي وفتا ميچاتا يچودا أسمتي ميچاتاني إدو نچانا مو إدو قامات قاما قفا قاماتي قفا تلقاتان قبجر ورّي غاري اللي أسما ورابتي ورّي شوتيلا تغرغراتا ورّي غاري اللي انغا أسما ورابتي بكوتيلا غرغراتا جاني أكسمتي أستي هجو ميچاتاني أكسما قامات تلقاتاني سخباجرا كنو أكما أغرتانيتي خوچو ميچو خاناتي أغرتانون دي أسم ميچما نانو خانا غاوري أساسا بوتون اتدوفي ميچاتا مدى هدو بريدادا مدى خن لحبتين بيه كوچو لحبتين بيه درو مرة وجر درو مرة هانكا دلني أغري اتما إفبري جا خنو أبليس خينيا خان داوچيسا جيرو أفتا أغرتان خانا بوتوغا ميچي دنده بشان كوني akkasumatti khatti dhiqatanis ni jira dhugaatiin on jiru asifa maddi burqaallee ni jira maddi biraa ka burqaa kan burqaallee ni jira kana asbira gaariidha waraabatu
Egaa asaasan biyya badhaatu bishaaniin beekamte jechuudha. Haala kanaanii iddoo kana daawwachuu xiyyaaf hedduun gammadee jiraanis onnoo akkuma agartanitti uffatni agartan kun hundi asin miicamaa onnoo hawaasni asaasaa akka jirutti gabbahee iddoo kanatti gartee uffata miicataa jira. Haala kanaanii isin daawwachiifna onnoo laalaadha bishaan maddii guddaa kana. Akam naga? Jirtu? Naga. Guddaa. Arra nasiba gaaruma dhufne. Nuti sarruma dhufne. Asuma kan isaa burqaama akka deemaa dhufoon isaa dhufu burqaan gama seechiidha. Egaa kunoo akkuma agartanitti madda laga asaasaa kana fakkaata. Iddoo kanatti namni hundi ba'ee uffata miicataa har'a namni hedduun jiru gaanii. Mee obboleessa keenya tokko nu bira jira. Eenyu maqaan kee? Gammachuu Amadayaatoo. Gammachuu akkami mee iddoo kanatti namni hedduu uffata miicataa har'aan tana namni hin jiru jaanii kanaa ol namni jiraachaa ture? Eeyyan dachaadhaan sa'a kudha halkan sa'a kudha tokkorraa ka'ee naannoo halkan sa'a sagaliittis gaafadhuu jira. Dhufeetuma namni akkana miicacheetuma deemaa akkana tartiibwaan wal kabajumaan wal qeequu dhabuudhaan. Hedduu bareedaadha. Eeyyan wal kabajuudhaan nama manguddoof iddoo kennuudhaan osoo wal hin qeeqin kabajja tokko immoo miicatee wal gaggeessaa jecha. Hedduu bareedaa galatoomii mee obboleessa keenya kan uffata miicaa jiru kana asikime akkami iddoo kanatti uffata miicaa jirta mee haala kamiin bareedaadha? Bishaan qulqulluudhaa mi? Sagalee dhugaadha. Asaasaan hedduu kanaan beekamte hedduu bareedaadha. Galatoomaa hedduu namatti tola. Dhugaa hawaasni biyya akkana wal bira bee namni wal yaadee bakka kana wal harkaa jechuudha. Yeroo dheeraa namni wal hin argin. Akkasuma iddoo bashannanaas jiraachuu dhalaan. Qonnoo akkana burqaa hawaasni dhugaa hedduu wal jaalatan wal kabajanii. Buraatii ganallee akkanuma jira. Yeroo waraa'u hin dhaabbatu. Namni akkasuma yeroo mara bunaa fi gannee dhufee hundumaa. Hedduu namatti tola gaafannoo daawwattoota keenya akkuma agartanitti asaasatti argamna. Ammallee kana malee iddoo qaamatti dhiqataniiti jira. Iddoo qaamatti dhiqataniis ni geessina. Bika qaamatti dhiqatan akkami dhiiraaf dhalaan ittuma dhiqatani. Dhiiruma qofa. In Ethiopia, what we call this natural spring, as you see. No, it is not from person. It is from God, natural gift from God, and all people use it as well, wisely, not with damaging it. So, if you look, it is very clear that you expected more than what we call highland water. So, but we not use it for drink. If you wanna do for drink, you can go here. There is another. This is only for washing and for very interesting thing. If you like to invest it Jirra jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya qonnoo akkuma agartanitti iddoo kanatti uffata kana miicamaa jira. Obboleettii keenya asitti nu biratti argamti. Sin gargaarameen akkan gaafata. Achi ilaalimee kaameeraa kaayamee bishaan kana yoomirraa eegalee akka namatti eegale bishaan kun hanqamirraa itti godhe. Achi ilaalaa jechuudha. Ittuma uumamtee jechuudha. Asumatti itti fagarti. Mee asitti uffata miicuun hanqamta akkasitti tola. Maal saafaame?
keessattuu hawaasni guutuun asitti beeti uffata miiccata. Kanaafu ayee uffata guyyatti torbaanitti tara meeqa miicca? Torbaanitti obbitakka dhuftee miicca jechuudha. Ayee nama mee asaasaa biyya kana hin beekneef madda bishaan kanaa hin beekneef maal jettaan ammas hawaasa jiraataa biyya kanaatti jira. Ka biyyoota adda addaa jiru Suudi Arabiyaa, biyyoota alaa, Masri kana mee maal dhaamtaaf mee? Bishaan kanarraa baay'ee waan dhufneef baay'ee waan tajaajila guddaa qabu. Baay'ee tokko dhufneef kan gammachuu biyya kiyyaa fi lalisa biyya kiyyaa fi bareedina biyya kiyyaa fi. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya akkuma isin jettetti dhugaadha bareedinaa fi gartee guddina biyyaa hawaasni kun akkanatti itti tajaajilamee bakka kanatti uffata kana miiccatee bifa kanaan walitti dhufanii gammachuun wal ta'anii akkanatti wal yaadalleen iddoo biraarraa dhufallee yaada wal ba'ee bifa kanaan miiccatanii jiranii warreen biyya kanaa taatan warreen jiraataa gadaba asaasaa taatan kan biyyoota ambaa keessatti biyyoota Arabaa, Yemen, Suudii, Masri akkasumatti Yuuroop keessaas Ameerikaa keessaas warri jettanii walloo biyya keessa warri yaaddan jirtan bifa kanaan yaada isin baasnee jirra nu faana turaan afeerraa teenya ammaas iddoo qaamatti riqatan kabiraa deemna nu faana tura. Hordoftoota keenya akkuma agartanitti qeeroo fi qarree naannoo kanatti gadaba asaasaa iddoo gartee madda bishaanii burqaa kanatti argaman takka takka gaafis gaggaafachaa jira. Akkasumatti obboleessa kiyya tokko na bira argama. Eenyu siin jaammee duraan dursee maqaa kee? Ayyee maqaan kiyya Kaalis Hussein jedhama. Jiraata ma'aanaa kanaati kan duwwaa nama jiraata. Ayyee Kaalis keenya mee bishaan kana maal irraa beekta bishaan kanarraa mee? Ani bishaan kanarraa waa'ee bishaan kanaa hedduun beeka. haa ta'u garuu waan kana dhee baroon deefama isaa akkaataa argama isaa beekullee baadhu xiqqoo dhaqataa kanaa ta'ee asitti guddadheerra wantoota baay'ee argaa turre akkuma isin argitan hawaasni naannoo kanaa baadiyyaa irraa dhufee naannoo biraa ifin aanaa kana keessaa miti aanaa biraa irraa dhufanii asitti miiccata. Kun ilaalika uummata naannoo kanaatiif bu'aa tokko beektaa mootummaan osoo tajaajila xiyyeeffannaatti kennee tajaajila biraatiif oolche tajaajila guddaa kennuu danda'a beektaa. Kanaa oliyyuu hawaasa oliyyuu tajaajila biraallee kennuu danda'a jetta. Sirriitti jedha sirriitti tajaajila biraa kennaa fakkeenyaaf amma as keessa jiru qurxummiileen hin jiranii haa ta'u duwwaa magichaa itti marfamee jira malee wanni tajaajila biraa wanta akkasii seeraan kennaa hin jiru garuu osoo itti hojjetamee amma margi garagaraatti dargee inni qulqullina dhabuurraa kaka'e waliin garagaraatti balleessaa jira beektaa. Kanaaf osoo xiyyeeffannaa mootummaa keessa galee jiraatee wanta gaariidha aanaa kanaaf waan guddaadha jedhee yaadaan akka jiru. Hayyeemee bishaan kana ati yeroo meeqa guyyatti takkaa'oo torbetti yeroo meeqa iddoo kana dhuftee takkaa dhiqatta takkaa uffata miicattanii? Ani akka kiyyatti akka nama dhuunfaa tokkotti an torbaanitti si'a lamaa ol dhiqadhaa qaama. Uffata immoo torbaanitti zuma tokko miicadha. Akkasitti uummanni akkuma argitan kun ijoolleen yeroo kubbaa taphatanii deeban dhufanii itti dhiqatanii iddoo bashannanaati iddoo asiin gara naan immoo iddoo kitaabatti dubbisanillee jira. Iddoo baay'ee gaariidha mootummaa dhugaa dubbachuuf nama dubbiidhaaf osoo hin taane dhuguma dubbachuudhaaf osoo mootummaan xiyyeeffannaatti kennee jiraate iddoo gaarii kun asitti wanta garaagaraa biraa firee garaagaraa hawaasni irratti hojjetee uummataaf dhiyeessaa jira wanta baay'eetti hojjetama garuu xiyyeeffannaa mootummaa keessa akkasitti waan galee miti malee. Egaa akkuma beekamutti egaa obboleessi keenya kunnoo waa'ee asirraa nu haasa'ee jira akkasumatti yoo xiyyeeffannaan itti kenname tajaajila guddaa kennaa jira bishaan kun ammoo odoo xiyyeeffannaan itti kenname kana daran biyya waan ni guddisaa jira kanaafuu gaa warreen gaa naannoo kanatti argamtanii bishaan kana beeytanii xiyyeeffannaa bishaan kanarra kennitamanii tajaajila kanaa olii kennuu danda'a bishaan kun bishaan dhaabbatu miti bara baraan waan deemu ijoolleen tun itti dhalatte itti guddatte kabiraalleen kadhalatulleen itti dhalata seenaa bishaan kanaa deemuu isaa beekan malee eessarraa akka ka'ee yoom akka eegale namoota gurguddaa odoo harkannee bareedaa ture mee odoo bishaan kun hin jiraanne hawaasni asaasa akkam taatee yaadda? Hawaasni asaasa dhugaa dubbachuuf bishaan kun osoo hin jiraanneeti jiraachuun baay'ee nama rakkisa. Bishaan bu'uuraalee jireenyaa keessaa isa tokko jalqabumatti akkuma beekamu bakka bishaan hin jirre namni nyaataaf torbaa nyaata malee turuu hin danda'a garuu bishaan malee turuu akkasumara waan hin dandeenyeef jecha hawaasni keenya dhugaa dubbachuuf bishaan kun baay'ee nu barbaachisee jira baay'ee nu tajaajilaas jira osoo hin jiraanneeti jiraachuun baay'ee rakkisaadha amma hawaasuma naannoo keenyaa asiin ganduma aanama kana jala ta'ee gandeen jijjiiran jira jechuudha bakka bishaan hin jirretti loowwan dhumaa jira asitti kun akkuma isin argitan loowwanis namnis wanni garaagaraa dhugaa jira bakka hin geenye immoo gaariidhaan fe'anii geessaa jiru asumarraa jechuudha iddoon burqu waan jiru
aanaa kana qofaa miti naannolee gandoota naannoo aanaa kanatti dhiyaatanii baay'ee tajaajila bishaan kuni. Asirra darbe aanaa naannoo keenya Dodola fakkeenyaa fi Dodola yoo fudhanne aanaa keenyarraa bishaan ka'u jechuudha isaan tajaajilaa jiru. Kanaaf bishaan kun humna guddaa qaba mootummaan xiyyeeffannaatti kennuu qaba. Ani irra deddeebi'ee waan dubbadhu bulchiinsi aanaa kanaallee ta'ee akkuma godina kanaatti bishaan kana xiyyeeffannaatti kennanii bu'aa guddaa akka oolu taasisuu qabanii yaadan jedhuun qaban akka Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenyaa qophiin keenya kan daawwachaa jirtan magaalaa Asaasaa kana fakkaata. Dhugaadhaa bishaan kun bishaan tajaajila guddaa kan nu jiru. Akkasumatti yeroo amma jirru tanatti naannoon adda addaa Baalee akka baddaa gammoojjii Baalee fa'aa kana gartee bishaan dhabanii yeroo ammaa loowwanii fi gartee qabeenyi guddaan achitti badaa jira. Garuu Asaasaa akkasii miti. Bishaan ifdentee kana qabdi badhaasa Rabbiin isii badhaase kanaan gartee badhaasa isii Rabbiin badhaase kanarratti yoo kunuunsanii gartee waan takka itti hojjetanii waan guddaa ta'a biyya kanaa fi miti biyya biraallee biyyoota rakkoo bishaanii qaban kanallee rakkoo ni furenne yaanna akka nagaa ammaas qophiin teenyata biraa iddoo uffata miiccatan itti miican gizee xumurree ammaan tana bikka qaamatti dhiqatanii achi deemnaan ufaana turaan afeerraa teenya warreen ammoo naannoo kanaa Asaasaa taatan biyyaan baatii fi biyya biraa keessa jirtaniis iddoo kana seenaatti qabdanii daawwadhaadhaa yaadabaa ammas warri Asaasaa hin beeynes Oromiyaa keessa taatanii akkuma mataa kiyyarraa qabii naannoo kanan beeku garuu anarraan tana dhufe hedduun baree jira akka dhuftanii bartanii biyyoota Oromiyaa lafa Oromiyaa badhaadhina isii keessa jiru akka bartanii isiniin jaan ufaana turaan afeerraa keenya qophii. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya kunoo ammoo akka agartanitti iddoo bishaan qaamatti dhiqatan dhufnee irraa maddisaa madda guddaadha mee ilaalame haalaan madda guddaadha.
asaasaan kun haalaan namatti tola qamadii oomishni isaanii boqqolloo irraa baanee karaa kan ittiin oomishuma jira sabaa lagaarii mul'ataa dargatti.